Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin akkam turtan, akkam ooltan. Galgalli maal fakkaata? Egaa sa'aatiin keenya sa'a 1:50 yookaan sa'a 2:10 fuudha yookaan hanquudha. Waa'ee cuuphaa bishaanii ilaalchisee egaa guyyaa irraa qabadheera kun si'a arfaffaa kooti. Wal qabatee deemuu qaba. Tarii namoonni garee waliin dubbii yookaan waldaa waliin dubbii qilleensarraa kana keessatti hirmaataa tajaajilamaa jirtan cuuphaa bishaanii kana akka laayyootti dhimma laalluu miti. Keessayyuu guyyaa boruu biyya keenya Itoophiyaa keessatti wantoota ta'an, wantoota raawwatan baakgiraawundii waldaa Ortodoksii keessaa warreen dhuftan ni beektu. Kanaaf xumuruuf malee bakka argamee yeroon naaf mijatee biizii of gochuudhaaf miti. Isiniif gala jedheetan yaada. Kanarratti wanti baay'een hojjetamuu qaba. Seenaa baay'ee yeroo dubbiftan, seenaa waldaa kiristaanaa yeroo barattan, waa'ee cuuphaa bishaanii irratti waldoleen kiristaanaa ilaalcha adda addaa warri qaban Waaqayyo Abbaan Hafuura Qulqulluutti amananii otoo jiranuu garuu ilaalcha hedduudha kan isaan qabani. Isa kana yaada keessa galchitanii akka garaa bal'attan yookaan akkana hubattan barbaadeni malee tajaajila kana keessatti biizii of gochuu barbaade yookaan amma suusii yookaan araada natti ta'eetii miti kan deebi'aa jiru jechuudha. Goolabee keessaa ba'uun barbaada waa'ee cuuphaa bishaaniiti waan ta'eef bal'aadha, yaadota ijoojoodha kan caqasaa jiru kan waliin kanaan duraas warreen qabdan jiraachuu ni mala. Amma kan waliin ilaallu qabxiiwwan ijoo 6 ilaallee goolabna jechuudha. Barbaachisummaa cuuphaa bishaanii isa jedhu yookaan bu'aa cuuphaa bishaanii, barbaachisummaa fi bu'aa cuuphaa bishaanii akka barsiisaa fi abboommii kitaaba qulqulluutti kan jedhudha. Tokkoffaa kan ilaallu sana jalatti qabxii 4 nan kaa'a. Hubannaa sana keessatti ilaalla jechuudha. Barbaachisummaan cuuphaa bishaanii yookaan bu'aan cuuphaa bishaanii akkamitti deemama isa jedhuu fi tokkoffaa irratti Gooftaan Yesuus Kiristoos bishaaniin cuuphamee waldaan kiristaanaa immoo warreen amanan kana bishaaniin akka cuuphu waan abboomeef. Kanaaf abboomidha jechuudha. Cuuphaan bishaanii warra amanan warra lammaffaa dhalataniif abboomidha. Gooftichi Yesuus Kiristoos hin cuuphame ni tajaajilee tajaajila isaa erga xumureen booda waggaa 3 walakkaadhaan booda immoo du'ee du'a moo erga ka'een booda waldaa kiristaanaa ni abboome jechuudha. Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 13-17tti cuuphamuu Yesuus Kiristoosidha. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18-20tti keessayyuu lakkoofsa 19 irratti immoo kana abboommii waan ta'eef jechuudha. Barbaachisaadha. Inni kun jechuudha. Lammaffaan amanataan yookaan kiristaanni lammaffaa dhalate tokko du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos wajjin yookaan waliin eenyummaa isaa isa keessaa walii galuusaa karaa ittiin ibsu kan qaaman alaa ibsituu qaaman alaa yookaan calaqqee qaaman alaa ibsuudhaaf yookaan mul'isuudhaaf jechuudha. Isa keessan Yesuusin amanee isa ijaan hin mul'anne ofiifuu arguu kan hin dandeenye dhuga ba'umsa Hafuura Qulqulluu qofaan kan beeku kana qaaman alaan labsiisana ani Yesuusin amanadheera, jireenya bara baraa argadheera, Yesuus na keessa jira, Hafuura Qulqulluun na keessa jira, ani mana bulmaata Hafuura Qulqulluu ta'eera, ani mucaa Waaqayyoo kan hin banne kan bara baraa qabeenyaa Waaqayyoo ta'eera jedhee karaa ittiin calaqqisiisudha jechuudha. Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3-4, Maatewos boqonnaa 28-19, Phexros duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti argachuu dandeenya. Sadaffaan barbaachisummaa cuuphaa bishaanii jalatti jechuudha.
Amanataan tokko yookaan kiristaanni tokko gooftummaa Yesuus Kiristoos fi hojii inni fannoo irratti hojjete yookaan hojii fannifamuu isaa, aarfama isaa, wareegama isaa qofaan amanatee akka fayye, qajeelaa akka ta'e, jireenya bara baraa akka argate, mucaa Waaqayyoo akka ta'e karaa ittiin ibsu. Karaa ittiin ibsu. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 27, Qoloosiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 12, hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 hanga 41 irratti ni argan. Arfaffaa fi inni xumuraa barbaachisummaa cuuphaa bishaanii kan jedhu gabaabsee waan hankaaf jechuudha. Du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos wajjin walii galuudhaan yookaan yeroo bishaan keessatti cuuphamu sana Yesuus du'ee awwaalameeradha. Yeroo achii ka'u immoo ka'eera isa jedhu kan argisiisu. Isa kana dhugaa ba'uudhaaf, isa kana labsuudhaaf, labsii kana labsuudhaaf amala addaamummaa isa moofaa sana mo'atee Yesuusin amanachuudhaan jechuudha. Jireenya haaraadhaan jiraachuudhaaf immoo akka kiristaana tokkootti, akka amanataa tokkootti hojii qajeelinaa hojjechuudhaaf, hojii amantii isaa wajjin walii galu kana raawwachuudhaaf abboomamuu isaa yookaan ajajamuu isaa karaa ittiin argisiisudha. Karaa ittiin argisiisudha. Karaa ittiin ibsudha. Cubbuu jalaa du'uu isaa, seexana injifachuu isaa, du'a injifachuu isaa, si'ool injifachuu isaa, birmadummaa ba'uu isaa karaa ittiin ibsuudha namni kun jechuudha. Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 50, ergaa gara warra Roomatti ergame boqonnaa 6 lakkoofsa 3 hanga 4, Qoloosiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 12 ga'a. Isa fayye sana akkamitti amanadhaan akkaataa inni ittiin ibsu yookaan ittiin calaqqisiisu waan ta'eef. Kan biraa mata dureen nuti ilaallu maalidha? Cuuphaa bishaanii ilaalchisee ilaalchota fi barsiisa dogoggoraa 3 warra ijoo heddullee yoo jiraatan jechuudha. Barsiifti sun yookaan barnoonni sun, ilaalchi sun maal fakkaata kan jedhu inni tokkoffaan namni tokko cuuphaa bishaaniitiin yoo cuuphamuudhaa baate fayyuu hin danda'u. Ilaalcha jedhu yookaan barsiisa jedhudha. Cuuphaan bishaaniin fayyisa jechuudha. Kan biraatiin kanaaf namni tokko bishaan hin cuuphamne taanaan fayyuu hin danda'u. ያለ ውሃ ጥምቀት ሰው መዳን አይችልም የሚል አመለካከትና ትምህርት ወይም አስተምሮ ነው። ጥቅሲን ኢሳን ጨቀሰን ዮካን ሉቅሲን ኢሳን ጨቀሰን ወንጌላ ዮሐንስ boqonnaa 3 lakkoofsa 5 wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irra kan jirudha. Kanneen biroos jiru dubbifachuu dandeessu. Inni lammaffaan barsiifti dogoggoraa yookaan ilaalchi dogoggoraa cuuphaa bishaanii irratti mul'atu maalidha? Gooftaan Yesuus Kiristoos sirna cuuphaa bishaanii, raawwii cuuphaa bishaanii kana abboommiidhaan kan kaa'ee fi hojii qajeelaa jedhee kan inni waame, kan inni waldaa kiristaanas abboome akka waan faayidaa hin qabnee fi akka waa hin baafnetti lakkaa'u. Cuuphaa bishaanii kana Gooftaan Yesuus Kiristoos hojii qajeelaa yookaan hojii qajeelinaati kan jedhe kan inni abboome waamicha kanaan yookaan Yesuus Kiristoos hojii qajeelinaati kan jedhe kana sirna cuuphaa bishaanii akka waa hin baafnetti, akka waan gatii hin qabnetti, akka waan dhimma hin baafnetti ilaaluun barsiisa dogoggoraa, ilaalcha dogoggoraati. Waa hin baafne nuun kennu Yesuus. Fayyinaaf illee yoo kennuudhaa baate seera raawwachuu qabnu dambii sana keessatti ilaalla waan ta'eef. Maatewos boqonnaa 3:15 hojii qajeelaa ta'uusaa, Yohaannis cuuphuunis Yesuus harkatti cuuphamuun Maatewos 28:19 irrattis argachuu ni dandeenya. Kanaaf qixa kanaan akkaataa sagalee Waaqayyoo jedhu, dubbii Waaqayyoo jedhuun ilaaluu dandeenya. Isa tokkoffaa
cuuphaa bishaaniitiin alatti namni fayyuu hin danda'u ilaalcha jedhu Luqisiyoon isinii dabale baay'ee bayeessa. Jalqaba irratti Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 Maarqos 16 jedheen ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 akkasuma hojii ergamootaa 22 lakkoofsa 16 ergaa gara Galaatiyaatti ergame boqonnaa 3 27 Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 26 Qolaasaas 2 12 Tiitoo boqonnaa 3 lakkoofsa 5 fi Phexros duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 akkaataan itti caqasan jira. Kutaa kana dabaltanii dubbifachuu dandeessu yookaan sirriitti hubachuu ni dandeessu jechuudha. Warreen ijoodha kan inni isiniif laadha waan ta'eef. Inni sadaffaan ilaalcha fi barsiisaa cuuphaa bishaanii irratti namoonni qaban yookaan kaasan yoo laalle sadaffaa irratti maalidha? Namoonni gurguddoon amananii amantiidhaan jireenya bara baraa argatu. Yookaan amananii amantiidhaan jireenya bara baraa yoo argatan, yoo fayyan, mucaa Waaqayyoo yoo ta'an, mucooliin yookaan ijoolleen daa'imman immoo cuuphaa bishaaniitiin yookaan bishaaniin cuuphamuudhaan dhukkuba cubbuu qoricha hin qabne kana qorichi isaa cuuphaa bishaanii qofa waan ta'eef dhukkuba daddarbaa kanarraa fayyuu danda'u jedhanii barsiisu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo karaa fayyinaa yookaan furmaata fayyinaa lamaa fi sanaa ol qaba jechuudha akka isaan barsiisanitti. Warri gurguddoon wangeela dhaga'anii amananii fayyu. Ijoolleen immoo xixiqqoon mucooliin dhukkuba daddarbaa kana qoricha hin qabne qorichi isaa cuuphaa qofaa jedhanii barsiisu. Cuuphaa bishaanii qofaadha qorichi jedhu macaafota tokko tokko yoo dubbiftan argachuu ni dandeessu. Inni kun dogoggora. Luqisiin isaan caqasan eessaa fudhataniiti? Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 hin caqasu. Hojii ergamootaa 16 lakkoofsa 15. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 33 ni caqasu. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 15 akkasumas 33 ganamas wanti ilaalle jira waan ta'eef isa kana qalbeeffannaadhaan ilaaluu qabna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5, Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16, Efesoon boqonnaa 5 26, hojii ergamootaa 22 16, Qorontoos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 hanga 16tti, Phexros duraa 3 21 illee caqasanii daa'imman karaa kanaan fayyuu Waaqayyoon kallattii kanaan isaan fayyisa jedhanii warreen yaalan yookaan warreen dubbatan waanta jiraniif jechuudha. Isa kana hubachuudhaan xiyyeeffannaa addaa itti laannee akkaataa sagalee Waaqayyoo jedhuun ilaaluu qabna. Mata dureen inni sadaffaan maalidha? Cuuphaan bishaanii akkaataa itti raawwatu ilaalcha waldaa kiristaanaa keessa jiru, seenaa waldaa kiristaanaatti jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessa osoo hin taane karaa sadiin kaa'u ilaalchonni jiran jiru. Cuuphaan bishaanii akkaataa itti raawwatu karaa sadiin kaa'u jechuudha. Kitaabni qulqulluun tokkuma ka'a, isa barachaa turreedha. Innis tokkoffaan maalidha? Nama cuuphamu sanarratti bishaan dhangalaasuudhaan. Bishaan maal gochuudhaan? Dhangalaasuudhaan. Luqisiin isaan caqasan Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 28 fi 29 irratti argachuu dandeenya. Raajicha Iyyu'eel kana yoo laalle boqonnaa 2 irratti kan inni caqase maalidha? Akkamitti caqase yoo jenne dubbii Waaqayyootiin ilaaluun baay'ee murteessaadha. Kanaaf dubbifachuun barbaachisaadha. Raajicha Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 28 fi 29 irratti luqisii isaan caqasan kana ni dubbifanna xiyyeeffannaadhaan. Akkas jedha. Waaqayyo ammas bara booddeetti ana hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa. Irratti dhangalaasuu kan jedhu kana nan dhangalaasa isa jedhu qabatanii cuuphaa bishaanii bishaan irratti dhangalaasuudha. Bishaan jechaan jiru ana hafuura koo jechaa jira Waaqayyo. Waaqayyotu jechaa jira. Cuuphaa bishaanii Waaqayyo miti kan cuuphu, nama cuuphaa, waldaa kiristaanaa cuuphaa, luboota, tajaajiltoota, paasteroota, hojjettoota wangeelaa, gaggeessitoota cuuphu. Kanaaf Waaqayyo ammas bara booddeetti ana hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa yookaan amantoota irratti,
isa guyyaa Pheenxeqoosxee hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti ta'e. Ilmaan keessanii fi intaloonni keessan raajii ni dubbatu. Cuuphaa bishaaniitiin osoo hin taane bishaan waan irratti dhangala'ee fi hafuura qulqulluudha. Manguddoonni keessan abjuu hin abjootu. Kennaa ayyaanaa karaa hafuura qulqulluu kennamuudha malee karaa cuuphaa bishaaniitiin yookaan bishaan hin kennamuu miti. Dargaggoonni keessanis mul'ata maal godhu hin argu. Bara sanatti ani hojjettoota koo warra dhiirotaa fi warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo nan dhangalaasaa jedheetti. Kanaaf isa kana caqasu jechuudha. Dogoggoran kun jechuudha. Luqisiinsaa kan jedhu waanta bira, barri cuuphaan bishaanis waanta bira. Asittis hafuura qulqulluu isa bishaan uume sana isa waldaa kiristaanaa dhalchee, isa waldaa kiristaanaa qabeenyaa isaa ijoollee isaa godhateedha. Kanaaf dogoggora jechuudha. Inni lammaffaan namoota irratti bishaanicha sana facaasuudhaan, armaan olii dhangalaasuudhaan, facaasuudhaan jedhanii warri barsiisan yookaan warri dubbatan immoo jiru barsiisa kaasan. Kan isaan caqasan maalidhaa? Raajicha Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 25. Isas yoo dhaxxanii ilaaltan kan inni dubbatu mata dureen inni dubbatu Israa'eloonni biyya Baabiloon keessatti qabamanii akkamitti jiru? Boqonnaa 37 fudhannee lafeewwan goggogoo kan jedhu kaasee jireenya isaanii iddoo awwaala keessan nan banaa jedhee Baabiloon irraa akkamitti akka ba'an, Baabiloon irraa garbummaan sun akkamitti jireenya isaanii irraa akka ka'ullee awwaala keessan jedhee waa'ee Baabiloon akkaataan inni itti caqasa jira. Kanaaf raajicha Hisqeel 36 yoo dhannee ilaalle kan isaan caqasan jechuudha lakkoofsa 25. Ani bishaan taliila isin irratti nan facaasaa, isinis maal gootu? Hin qullooftu. Asittis Waaqayyotu jechaa jira. Akkuma Yu'eel irratti jechaa ture. Kanaaf cuuphaa bishaanii Waaqayyo miti kan cuuphu waan ta'eef Waaqayyo jechaa jira. Ani bishaan taliila isinitti maalan godhaa? Nan facaasa. Isinis maal gootu? Hin qullooftu. Kanaaf bishaanii miti Waaqayyo kan nama qulleessu. Kanaaf ni qulleessaa nama irratti dhangalaasuudhaan jedhanii kan fudhatan kana. Ani xuraa'ummaa keessanii fi waaqayyoolii tolfamoo keessan hundumaatti isin maalan godhaa? Nan qulleessa. Ani jechaa jira. Kanaaf kutaan kun maal ta'inna laa? Akkuma isaan jedhan bishaanii cuuphaan immoo bara sana jira. Bara boojuu sana keessatti Baabiloon keessatti Waaqayyo kan cuuphaa kenne kan cuuphus Waaqayyoodha. Haa ilaallu. Lakkoofsa 26. Ani garaa haaraa isiniif maalan godhaa? Nan kenna. Hafuura haaraas isin keessa nan kaa'a. Ani garaa isa akka dhagaa sana isin keessa nan baasa. Garaa isa akka foonis isiniin maalan godhaa? Nan kenna. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a. Isin akka seerrata kootti akka adeemtaniif wanta qajeelaa ta'es gaarii gootanii akka eegdan isin nan godha jedhee hanga 27tti itti fufa. Kanaaf kutaan kunis kan inni dubbataa jiru Waaqayyoon Hisqeelin egaa yeroo waamu boqonnaa 1, boqonnaa 2, boqonnaa 3 irratti yoo laalle dubbii Waaqayyoo nyaachuu akka qabudha. Dubbii Waaqayyoo kana immoo dhaqee lafeewwan gogogoo kana irratti akkamitti akka dubbatu, hafuurri Waaqayyoo immoo akkamitti jireenya akka itti laatu, bishaan sagalee Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo kana bishaaniin kan fakkeeffamedha malee akka Efesoon boqonnaa 5:26 irratti ilaalle sana jechuudha. Bishaan ishii jettu kana fudhatanii cuuphaadha jedhu. Kanaaf dogoggora jechuudha. Namni kamiyyuu namni nuti namanne kutaa kana yoo dubbifate hin argata waan ta'eef qabatamaadhaan asirratti argan. Inni sadaffaan ilaalchi jiruu fi inni kitaabni qulqulluun jedhu inni nuti fudhannu nan fudhadhus maalidha? Nama amane sana bishaan keessatti seensisuudhaan, bishaan keessatti cuuphuudhaan, bishaan keessatti awwaalanii achi keessaa maal gochuudhaan akka inni ka'u taasisuudha. Awwaaluu kan jedhudha cuuphaa bishaanii kan eewu jedhe waan ta'eef isa kana wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19, Maatewosuma boqonnaa 3 hanga 17tti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kanaadha kan inni raawwate ofirratti illee raawwadhaa kan jedhe kana. Hojii ergamootaa 8 12 fi 13, hojii ergamootaa 8 36 hanga 39 namticha Itoophiyaa sana Filiiphoos yeroo cuuphu jechuudha. Hojii ergamootaa 9 18 fi hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 15 fi lakkoofsa 33 irratti argachuu dandeenya. Maatii Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf hubannaa kana keessa taanee akkaataa sagalee Waaqayyoo jedhuun ilaaluu qabna. Asumaan waan tokko gabaabatti caqasee darbuun barbaada. Bishaan itti facaasuu dhaani kan jedhu kana yeroo jalqabaatiif namni fide jechuudha. Dhaloota Kiristoos booda naannoo
bara 200 fi hanga 257 gidduutti jechuudha. Dhaloota Kiristoos booda Siipiriyaan nama jedhamu. Siipiriyaan nama jedhamu. Siipiriyaan kun maaliif kana godhe? Namni kun jechuudha kan inni taasise maalidha? Itti facaasuudhaan yookaan irratti dhangalaasuudhaanis jedha kitaabni tokko tokko cuuphuun ni danda'ama. Sirna cuuphaa bishaanii raawwachuun hin danda'ama. Maalidhaaf namoonni dhukkubsatan jiraachuu danda'u. Dubartoonni ulfaa jiraachuu danda'u. Kanaaf bishaan keessa lixuu, bishaan keessa seenuun hin danda'amu. Daa'imman yookaan mucooliinis jiraachuu danda'u. Waan kana ta'eef bishaan itti facaasuudhaan jedhee isa kana kan jalqabsiise nama kana. Haa ta'utii garuu hanga jaarraa 12ffaatti dhaloota Kiristoos booda jechuudha. Gochaan akkanaa kun bal'inaan hin beekamne ture yookaan bal'inaan hin mul'atu ture. Kanaaf isaan akkanaa beekuun bara kam jalqabamillee kan jiru beekuun seenaa waldaa kiristaanaa karaa adda addaatiin yoo qoranne irra qaqqabuu yookaan itti qaqqabuu ni dandeenya waan ta'eef. Arfaffaan kan nuti waliin ilaallu maalidhaa? Luqisiiwwan yookaan heertuuwwan caqafata xiqsii kitaaba qulqulluu jechuudha. Xiqsii kitaaba qulqulluu jechuudha. Cuuphaa bishaaniitii ibsu jedhamanii karaa dogoggoraatiin caqafaman. Luqisiiwwan sun cuuphaa bishaaniitii ibsu jedhanii baroota baay'ee waldoota baay'ee iddoo adda addaatti kitaabilee adda addaa irratti kan caqafu ilaaluu dandeenya. Raajicha Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 25. Raajicha Yu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 28 hanga 29. Wangeela Maarqoos boqonnaa 10 lakkoofsa 38 fi 39. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti argachuu ni dandeenya. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 27, Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5, Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 26 fi ergaa Tiitootti ergame boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti isaan kana argachuu ni dandeenya jechuudha. Isaan kana argachuu dandeenya. Karaa dogoggoraatiin luqisii kaa'ameedha jechuudha. Kanaaf achi keessatti ilaaluu qabna. Qabxii shanaffaan akka mata dureetti kan hin kakkaa'aa jiru gaggabaabsee jechuudha. Shanaffaan kan nuti ilaallu maalidha? Luqisiiwwan yookaan heertuuwwan caqafata kitaaba qulqulluu jechuudha. Dogoggoraan cuuphaa bishaanii kan maatitii yookaan kan ijoollee, kan mucoolitii fi kan maatii jedhamanii caqafaman ilaaluu dandeenya. Dhuguma kutaan sun kana jedhaa kan jedhu guyyaas barataa turre waan ta'eef itti fufnas waanta ta'eef Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuu baatte kan jedhu sana bishaanii fi hafuura qulqulluu kan jedhu bishaan cuuphaadha jedhanii warri fudhatan jiru. Bishaan jedhe malee Yesuus cuuphaan jenne bishaan sagalee Waaqayyoo Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 25 kan jiru kan Niqoodimoos irratti Yesuus facaasaa kan jiru barsiisaa seeraa kan taate ati hin beektuu jedhaa kan ture waa'ee hafuura qulqulluu ibsaa fi kan ture waa'ee sagalee Waaqayyoo ibsaa fi kan ture waa'ee lammaffaa dhalachuu, olii dhalachuu, waaqarraa dhalachuu, waaqummaa Waaqayyoo irraa argamu, sanyii Waaqayyoo irraa akkamitti firoomaa Waaqayyoo kana uumuun akka danda'amu itti dubbataa ture waan ta'eef amma dhumaa hanga Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 21tti yoo dhattanii ilaaltan waa'ee fayyinaa akkamitti fayyuu akka danda'u isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatu malee abaduu fi miti Waaqayyo ilma isaa tokkicha amma kennuufitti dhala namaa biyya lafaa jaallateera. Foonitti kan dhalate foon, dhiigatti kan dhalate dhiiga, hafuuratti kan dhalate hafuura jedhee amma ibsuufitti amma bitaatti ta'utti jechuudha. Niqoodimoositti isa kanaadha kan isaan caqasan. Maarqoos boqonnaa Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 dhiifatama. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 isin caqasu. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 15 waa'ee Liidiyaa wajjin wal qabate. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 33 eegduu yookaan tiksee waardiyyaa mana hidhaa sanan caqasu. Qorontoosa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 hanga 17 cuuphaa maatitii. Kanaaf ijoollee achi keessatti kan daa'immaniiti jedhanii illee warri caqasan jiru. Kanaaf dhugaan haa dubbatu jechuu qabna. Inni xumuraa inni jaaffaan xumurru jechuudha. Kanaanan kan hin goolabu waan ta'eef luqisiiwwan yookaan heertuuwwan caqafata
Cuuphaan fayyina yookaan jireenya bara baraa namaaf kenna. Cubbuu namarraa ni dhiqaa, nama ni qulleessa, mucaa Waaqayyoo nama taasisa, lammaffaa nama dhalcha. Jedhanii dogoggoraan hiikaman yookaan caqafaman yookaan barsiifaman keessa dirqamanii jechuudha. Warreen gudeedaman keessa luqisiiwwan kun kitaaba qulqulluu keessatti akkaataan itti caqafame jira. Raajicha Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 25, Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5, Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16, Raajicha Yu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 28 fi 29, akkasuma ergaa Tiitootti ergame boqonnaa 3 lakkoofsa 5, ergaa Efesoonitti ergame boqonnaa 5 lakkoofsa 26, Phexros duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 21, hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 hanga 39, Qoloosiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 26 fi 27, akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 16 fi ergaa gara warra Galaatiyaatti ergame boqonnaa 3 lakkoofsa 27 irra kan jirudha. Maqaan Waaqayyoo Gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa bakkee lama dubbifannee asumaan kadhadhee nan goolaba. Sagalee Waaqayyoo kan inni dubbatu, sagalee Waaqayyoo kan inni dhugaa ba'u akkaataa sagalichi jedheen waan ta'eef obboloota koo egaa barnoota kana bal'inaan ilaalaa turreera. Bal'inaan qixa sagalee Waaqayyoo keessatti hubachaa turreera. Inni jalqabaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irraa kan jirudha. Inni itti aanu immoo Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 11. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irratti maal jedhaa? Phiilaaxoos yoos immoo ati mootii dhakaa jedheen. Yesuus deebisee akka ani mootii ta'e ati iyyuu in jetta. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan dhaladhe. Kanumaafanis gara biyya lafaa dhufe. Inni kan dhugaa ta'e hundinuus sagalee koo in dhaga'aa jedhe. Kutaa kana keessaa kan inni fudhachuu barbaade maalidha? Yookaan ittiin goolabuu barbaade maalidha? Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan dhaladhe. Kanumaafanis gara biyya lafaa dhufe. Inni kan dhugaa ta'e hundinuus sagalee koo maal godha? In dhaga'a jedheen Yesuus Kiristoos. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf obboloota koo dhugaadhaaf dhugaa baana. Dhugaa irratti hin daballu, dhugaa irraa hin hir'ifnu. Isa dhugaan jedhu Yesuus dhugaa ofiin jedheera. Sagalee isaa dhugaa jedheera. Barsiisa isaa dhugaa jedheera kuno. Kanaaf dhugaadhaaf dhugaa ba'uudhaaf lammaffaa dhalanne nutis Waaqayyo irraa dhalanne waan ta'eef of eeggachuu qabna. Phexros duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irratti maal jedhaa? Inni dubbatu isa Waaqayyo jedhee haa dubbatu. Maal godhu? Inni dubbatu isa Waaqayyo jedhee haa dubbatudha. Kanaaf isa Waaqayyo jedhee waa'ee cuuphaa bishaanii, waa'ee wanta biraas yeroo barsiifnu yeroo dubbannu dubbachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Galateeffannee xumuru. Gooftaa maccaa si waaqeffanna si galateeffanna. Yeroo jaallatamaa guyyaa kabajamaa nuuf laattee sagalee kee dhugaa, sagalee kee jireenyaa toora galchitee kallattii adda addaatiin anaaf obboloota koo karaa adda addaatiin obboloota irraa kennaa kenniteen yaa Waaqayyo nu tajaajiltee nu barsiifteera. Maqaan kee maqaan Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Ammas sagalee kee nutti dubbatte kana waa'ee cuuphaa bishaanii, barsiisa cuuphaa bishaanii kana akka ati jettetti fudhannee ittiin jiraachuu akka dandeenyu, bara keenya umurii keenya goolabuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Halkan kun halkan nagaa nuuf haa ta'u. Tajaajila kanaan booda jirullee ati nuuf to'adhu. Bara baraan si haa galatu. Seexanniif ergamni seexanaa cuuphaa bishaanii da'oo godhatee barumsa sobaa waldaa keessatti babal'isaa kan jiru. Dhaloonni gara mootummaa Waaqayyoo akka hin dhufne, ilma keetiin akka hin fayyine, hojii ati hojjette irratti hojii namaa dabaluudhaaf, seera waldaa dabaluudhaaf kan dhama'u kallattii kamiinuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Bara baraan si haa galatu. Anas garbicha kee dadhabaa waan ayyaana keetiin na utubdee na gargaartee na wajjin taateef bara baraan galanni ulfinni si qofaaf haa ta'u. Obboloota koo warra dhiiraa warra shamarranii biyya alaa biyya keessa jiran hundumaa waan gargaarteef maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ammas nu gargaariin wajjin ta'e halkan nagaa guyyaan boruus guyyaa nagaa nuuf haa ta'u.
Guyyaa eebbaa nuuf haa ta'u. Namoonni baay'een akka eebbifaman akka ittiin waamamanii fi jireenya bara baraa argatan illee gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen.